Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Kiristoos du'aa ka'eera. Aangoo fi humna isaa guddaan seexana hidhe, Addaamin bilisa baase. Nageenyi kana booda ta'e. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo iddoo garagaraa jiraachuun sagalee jireenyaa kana miidiyaa Sotiriyaatiin kan hordoftan hundi keessanuu maqaa Waaqayyootiin akkam turtan, akkam yoo nageessan. Ameen. Waaqni keenya, uumaan keenya, fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa har'as yeroo hundumaa bara baraan kan galatoome nuuf haa ta'u. Haati keenya qulqulleetti durbee Maariyaam kadhannaan ishee, araarsummaan ishee nu waliin haa ta'u. Gargaarsi ergamootaa, kadhannaan qulqullootaa nu waliin haa ta'u. Ameen. Daawwattoonni keenya hundi keessanuu baga ifa du'aa ka'umsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bara araaraa 2016 nagaan geessan. Egaa mata dureen barumsa keenya har'aa guyyoota du'aa ka'umsa booda jiran, wiixataa hanga sanbata xiqqaa kan jiru moggaasa maqaa isaanii fi akkasumas barsiifata mana kiristaanaa keenya kitaaba qulqulluu bu'uura godhachuudhaan kan ilaallu ta'a. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'aa ka'e booda guyyoonni jiran akka barsiifata mana kiristaanaa keenyatti tokkoon tokkoon isaanii maqaa qabu. Guyyaan wiixataa Maa'idoot jedhama. Maa'idoot jechuun ce'umsa jechuudha. Kitaaba irratti seera ba'uu boqonnaa 12 lakkoofsa 1 haga 20 yeroo dubbisnu Waaqayyoon keenya biyya Misritti Musee fi Arooniin akkas jedhe. Wantoota baay'ee ittiin jedhe, jiini kun ji'a jalqaba waggaa isiniif haa ta'u jedheen. Ji'a kana guyyaa 10ffaatti namni hundi mana abbaa isaatti goromtii tokko fuudhee haa deemu jedhee itti hime. Goromtii waggaa tokkoo haa ta'u, yoo galgalaa'ee haa qalamu. Dhiiga irraa fudhachuudhaan mana nyaata itti nyaatanitti maqaanii fi gubanii balbalaatti haa diban. Foon ibiddaan waadamee fi qixxaa yookiin maxinoo haa nyaatan. Foon dheedhii fi affeellii hin nyaatinaa. Akkasumas hanga ganamaatti kan hafe ibiddaan gubaa. Halkan Faasikaa gara Gibxii yookiin gara Misir nan darba. Hangafa nama hanga beelladootatti nan ajjeesa. Waaqa arkee biyya Gibxii irratti nan murteessa. Akkasumas dhiiga balbala irratti dibame yoon arge isin irraan darba jedhee itti hime. Kun ka'umsa. Egaa Waaqayyoon abbaan keenya ummattoota isaa, ijoollee isaa biyya Misir keessatti garbummaadhaan jiraatan hin ganne. Abbootii kanarra bulee akka achi keessaa bahan, biyya itti cunqurfaman keessaa akka bahan itti himeera. Isaanis kanaaf qophii ta'anii ka'anii jiru. Kaanis hin hafne gara biyya dhaalanitti akka seenan Waaqayyoon itti himee deeman. Deemaniis Waaqayyoo akkuma itti hime hojiirra oolchanii booda biyya isaan seenuudhaaf itti himame dhaalanii jiru. Ce'anii jiru. Biyya Gibxi keessaa bahanii jiru. Biyya badiinsaa keessaa bahanii jiru. Cunqursa keessaa bahanii jiru. Garbummaa keessaa bahanii Waaqayyoon lafa isaanii qopheesse seenanii jiru. Kuni ka'umsa. Egaa du'aa ka'umsi misraachodha. Jajjabina keenya, kabajaa fi jireenya keenya, du'aa ka'umsi gammachuu keenya kitaaba hayyootaa irratti akkuma barreeffame abbootiin keenya akka nu barsiisanitti
abbaan Iphifaaniyoos jedhamu akkuma dubbatetti waaqummaan qaama fooniin awwaalcha keessa yoo ta'u, waaqummaan jireenya foonii kan ta'e qaama lubbuutiin gara Si'ool deemee walooma akkasiitiin du'a moo'ee ka'edha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos awwaalcha keessa yeroo jirus walooman, du'a moo'ee yeroo ka'us waloomani. Kanaaf Faasikaa jechuun ce'umsa jechuudha. Waaqni ilmi nuti bakka kufneerraa akka kaanu, akka kaanee jireenya samiitti ceenu, akka kaanee isa faana jireenya qulqullummaa jiraannu nu barsiisa. Kanaaf guyyaan kun guyyaa ce'umsatiin manni kiristaanaa keenya yoo nu barsiistu, iddoo keessa turrerraa, garbummaa keessa turrerraa, cubbuu keessa turrerraa baanee gara Kiristoos fakkaachutti akka ceenu nutti hima. Bishaan cuuphatiin du'a isaatiin akkuma fakkaanne qaamni keenya moofan akka namoota Gibxiitti kan awwaalamee ture, du'aa ka'umsa kana booda garuu qaamni haaraan keenya akka namoota Israa'elotaa galaanni hiramee fi ce'anii ce'uu qabna nuun jedha Waaqayyoon keenya. Ce'umsa jireenya Gibxi keessaa bahaa nuun jedha. Baanee haa ceenu, ceenee Faasikaa isa samii haa kabajnu jechuudhaan Waaqayyoon abbaan keenya nu barsiisa. Kanaaf wantoota gochuu qabnu, du'aa ka'umsa laphee haa kaanu. Gaabbiin yoo kaane addunyaa ishee dhuftu ni arganna. Addunyaa ishee dhuftutti kabaja irratti kabaja arganna, aangoo irratti aangoo arganna. Du'aa ka'umsa lammataa ni kaana. Kanaaf Yohaannis afaan warqee akkas jedha. Hanga hin deebinetti isin nun jedha. Haga cubburraa isin hin deebinetti isin barsiisuu koo hin dhiisu. Waa'ee du'a Si'ool yeroon isinitti himu irra deddeebi'ee yeroon dubbadhu namootni itti hin tolle jiraachuu danda'a jedheen nu barsiisa. Ani garuu achitti gatamuu keessan hin barbaadu. Achitti gatamuu dhala namaa hin barbaadu. Irra deddeebi'een isinitti hima, gaabbii seenaa nuun jedha. Haga yoomitti siree dadhabbii irra raftu nuun jedha. Meenatti himaa fiigicha keessanii yoo fixxan, sanduuqa reeffaa fi uffata ittiin kafanamtaniin ala maaltu isin wajjin deema nuun jedha. Kanaaf qalbii jijjiirrachuudhaan jireenya isa qulqulluu ta'etti, jireenya gaabbiitti haa ceenu, Kiristoos waliin haa jiraannu jedheen nu barsiisa. Abbaan keenya Phaawulosis Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 29 gubbaa irratti galaana Eertiraa amantaadhaan ce'an jedha. Namoonni Gibxi garuu yeroo darbuuf yaalan liqimfaman nun jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 3 lakkoofsa 13 gubbaa irratti yoo ilaallus lubbuun 8 kan itti fayyan bidiruun Noah fakkeenya cuuphaa ta'ee amma nu fayyisa jedheen nutti hima. Bidiruun Noah fakkeenya cuuphaa ta'ee nu fayyisa. Bidiruu sanirra namootni jiraatan badii jalaa bahanii jiru. Badii jalaa cehanii jiru. Har'as cehumsi bidiruudha. Bidiruun sun mana kiristaanaatti, bidiruun sun qulqulleettii durbee Maariyaami, bidiruun sun abbootii barumsa isaanii kan dhagaye ni cehadha. Kanaaf gara Waaqayyootti dhiyaachuudha cehumsi. Gara Gooftaa keenya itti deemuudha. Gooftaa keenya wajjin jiraachuudha cehumsi. Faarsaa boqonnaa 77 lakkoofsa 65 gubbaa irrattis kanuma nuu cimsa abbaan keenya Daawit, Waaqayyo akka hirriibaa dammaquutti ka'e jedhe. Akka nama hirriibaa dammaquutti ka'e. Akka nama machii waynii isa dhiisetti ka'e. Diinota isaa duubatti rukute kuffise jedha. Kun barumsa keenya maayidoot yoo jennu
kan of keessatti qabatu qabiyyeewwan kanneeni. Inni lammaffaa kibxata. Guyyaan kibxataa du'a ka'umsa booda jiru Toomaas jedhama. Toomaas manni kiristaanaa keenya Toomaasin moggaaftee jirti. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 1 haga 11 yeroo dubbisnus guyyaa sadaffaatti ka'eera jedha. Ka'uusa keefatti mul'ate. Ittaansuudhaan duuka bu'ootatti mul'ate. Sana booda obboloowwan 500 caalanitti si'a tokko mul'ateedha. Ergasii booddee abbaan keenya Phaawulos maal jedha? Hunda booda gadaanaa kanan ta'e anatti mul'ate. Kanaaf gooftaan keenya du'aa ka'umsa booda si'a 3 mul'ate. Du'aa ka'umsa dura yeroo jiru isaan wajjin duuka bu'oota wajjin dhala namaa barsiisaa lafarra deddeebi'aa yeroo ture, yeroo hunda waliin turan. Du'aa ka'umsa booda garuu yeroo adda addaatti si'a 3 itti mul'ate. Kanaaf isa duraa irratti keefatti mul'ate, ittaansuudhaan duuka bu'ootatti mul'ate, ittaansuudhaan obboloowwan 50 obboloowwan 500 caalanitti al tokko mul'ate jedhee si'a 3 mul'achuu isaas nutti hima. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 4 gubbaarrattis duumessa keessa ni dhufa. Ijji hundi kan isa waraananis ni argu jedha. Kan isa waraananillee ni argu jechuudhaan waa'ee namoota waaqummaa isaa gananis booda waaqummaa isaa akka argan nutti hima. Hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 1 lakkoofsa 12 gubbaarrattis akkasidha. Duuka bu'oota hundumaa ibsuudhaan Phexros, Yohaannis, Yaaqoob, Indiriyaas, Filiphos, Bartoloomewoos, Maatewoos, ilma Alfiyoos Yaaqoob illee, Simoon ilma Yaaqoob Yihudaa, dubartoonni dubree Maariyaam illee obboloowwan kadhannaadhaan yeroo turanitti yeroo sanitti akka itti mul'ate nutti hima. Faarsaa boqonnaa 15 lakkoofsa 8 gubbaarrattis akkas jedha. Yeroo hundumaa gooftaa of fuulduratti nan ilaala. Mirga koo waan ta'eef hin jeeqamu. Kanaafuu lapheen koo gammade jedha. Yeroo hundumaa gooftaa ilaaluun gammachuudha. Mirga ofiiti Waaqayyoon kabaja ofiiti, kabaja keenya. Kanaaf lapheen koo gammadeedha Daawit. Yeroo hunda isa ilaaluun gammachuu akka ta'e nutti hima. Egaa guyyaan kibxataa Toomaas yoo jennu guyyaa duuka bu'aan Toomaas wanti inni dubbataa ture, wanti inni raawwataa ture itti yaadatamuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 24 hanga 29 yeroo dubbisnu Didimoos kan jedhamu Toomaas mallattoo mismaaraa harka irratti yoon hin agarreedha. Harki ittiin waraanname mallattoo isaa bakka waraanname yoon hin agarre, quba kootinis mallattoo mismaaraa irratti yoon hin galchine, bakka inni waraaname san waraana isaa irratti yoon hin galchine, harka koonis cinaa isaatti yoon hin galchine, bakka waraaname harka koo galchee yoo hin ilaalle hin amanu jedhe. Toomaas du'aa ka'umsa gooftaa Yesus Kiristoos jalqaba irratti hin ilaalle ture. Mana cufaatti isaan walitti qabamanii yeroo kadhannaa taasisan gooftaan mana cufame sanitti seenee nageenya itti dhaame booddee du'aa ka'umsa erga itti hime booddee Toomaas yeroo itti musan Toomaas hin jiru ture. Kanaaf duuka bu'oonni kan argan Toomaas yeroo dhufutti yeroo itti himan ani yoon hin argin ittiin amanu jedhee dubbate. Waaqayyoonis torban isaatti bakka isaan jiranitti dhufee yeroo itti mul'atu kootu tuqi jedheen. Harka koos kunoo kan mismaaran itti waraaname, miilla koos
bakka mismaaratti waraaname laphee koos kunoo ilaali jedheen Toomaasis harka isaa fuudhee tuqeen ilaale. Erga laale booddee Toomaas gooftaa koo waaqa koo jedheen. Gooftanis deebisee akkas jedheen atillee ilaalteet amante osoo nan argin kan amanan eebbifamoota jedheen. Guyyaa Toomaas jedhamutti guyyaa kanattis manni kiristaanaa keenya barumsa kana barsiisti. Barumsi kun bal'inaan itti kan lallabamu ta'a. Kanaaf Toomaas argee amane. Guyyaan kibxataa Toomaas jedhama. Guyyaan inni biraa Roobiidha. Guyyaa Roobii akka mana kiristaanaa keenyatti guyyaan Roobii Al'aazaar jedhama. Asirratti seenan Al'aazaariin wal qabatee dubbatamu ni barsiifama. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 12 gubbaarrattis Kiristoos du'aa ka'umsa eega lallabee nuun jedha. Isin keessaa tokko tokko du'aa ka'umsi hin jiru akkamitti jedhu nuun jedha. Du'aa ka'umsi hin jiru taanan Kiristoos hin kaane kaa. Kiristoos hin kaane taanan lallabni keenyas bilaasha kaa. Amantaan keenyas bilaasha ta'a. Amantaan keenya, lallabni keenya bu'uurri isaa Kiristoosi. Kanaaf Kiristoos du'aa ka'eera. Aangoo fi humna isaatiin du'aa ka'eera. Lallabni keenyas dhugaadha. Amantaan keenyas dhugaadha. Mul'ata Yohaannis irratti boqonnaa 1 lakkoofsa 17 gubbaatti yeroon ilaalu akka nama du'ee ta'een miilla jalatti kufe harka mirga isaanirra kaa'e jedha. Harka mirgaa isaanirra kaa'e akkas naan jedhe hin sodaatin kan duraas kan dhumaas anadha. Du'een ture baraa hanga baraatti jiraatadha. Furtuun du'aa fi si'ool na bira furtuu du'aa fi si'ool qaba naan jedhe Yohaannis mul'ataan. Kanaaf fayyisaan keenya furtuun du'aa fi furtuu si'oolii kan qabu Kiristoosi. Innoo du'a moo'ee ka'eera. Nutoo duunee nafnu ni kaana. Du'aa ka'umsi keenya isa hin sodaatina nuun jedha. Egaa guyyaa Roobii Al'aazaar kan jennee akka mana kiristaana keenyatti guyyaa Roobii Al'aazaar kan jedhameefis Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 17 gubbaarratti akkuma barreeffame Al'aazaar namichi jedhamu Al'aazaar namni jedhamu kan Waaqayyoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'ee jaalatu, kan Waaqayyoo isa jaalatu, obboleessi Maariyaam akka du'e barreeffamee jira. Gooftaan yeroo sana achi hin turre. Kanaaf Maariyaam obboleettiin Al'aazaar gooftaa barbaachatti kaate. Baay'ee gaddite du'a obboleessa isheetiin. Maariyaamis gooftaa agarraan, gooftaa argannaan, Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya argannaan, yaa gooftaa ati osoo jiraatte obboleessi koo hin du'u ture jetteen. Gooftanis obboleessi kee hin duune tasgabbaayi jedheeni gara awwaalchatti deeme. Al'aazaar iddoo itti awwaalame deeme. Al'aazaar gara alaatti koottu jedheet du'a keessaa awwaalcha keessaa Al'aazaar waame. Al'aazaar erga du'ee guyyaa 4 kan ture waamicha gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos dhageenyan boolla keessaa ka'ee itti deeme. Namoonni arganii baay'ee gammadan, namoonni arganii baay'ee dinqisiifatan.
Fariisonnis yeroo san achi turan. Fariisota namoonni achi turan yeroo sanitti Fariisotattis deemanii himan. Fariisonni maal jedhan? Namoonni Roomaa dhufanii biyya keenya fudhachuuf jedhaniiti yeruma san ummanni hundi qooda badu namni tokko yaadu jechuudhaan mari'achuu jalqaban. Erga guyyaa saniitii ajjeesuuf mari'atan jedhee kitaaba Yohaannis boqonnaa 11 irratti barreeffameera. Egaa guyyaa Al'aazaar kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Al'aazaar du'a keessaa guyyaatti kaase kan lallabamuudha. Nutis iddoo garagaraa cubbuu garagaraa irra jiraannee kan rakkannu kan awwaalamnee jirru akkuma Al'aazaar awwaalcha keessaa bahe kana nutillee jireenyatti ni baana. Nutillee jireenya bara baraatti ni ceena kan jedhu dubbii ijoo of keessaa qaba. Inni biraa guyyaa Kamisaati. Du'a ka'umsa booda guyyaan Kamisaa Addaam jedhama. Waaqayyoon abbaan keenya seera uumama boqonnaa 1 lakkoofsa 26 gubbaarratti Waaqayyoos jedhe nama akka bifa ofiitti akka fakkeenya keenyatti haa uumnu jedheera. Jedhee sin dhiisne Waaqayyoon nama uume, nama kabajaan uume Addaam. Guyyaa kabajaati, guyyaa dhalli namaa Waaqayyoon dhala namaa itti kabaje. Kanaaf Addaam manni kiristaanaa keenya kan jette maaliifi? Guyyaa namoonni badan gara jireenyaa itti deebi'ani. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 1 gubbaarratti hoolota 100 kan qabu tokko yoo tokko jalaa bade 99 gammoojjitti dhiisee kan bade barbaacha deema jedhee fakkeenyaan gooftaan keenya akkuma barsiise. Namoota badan Waaqayyoon guyyaa itti barbaadedha. Addaam badee kan ture. Addaam barbaacha jecha Waaqayyoon abbaan keenya samiirraa gad bu'ee qulqulleettii durbee Maariyaam foon isheerraa foon lubbuu isheerraa lubbuu hiratee dhala namaa fayyisee bakka banne sanii bakka bannetti akka deebinu iddoo banne irraa iddoo cunqursaatirraa lafatti gad darbamne irraa gara mootummaa isaatti akka deebinu kan nu taasise Addaam kan argatee sin dhiisu hoolota 100 qaburraa tokko jalaa badde 99 gammoojjitti gatee yoo jedhu yoo argate gammachuu guddaan itti dhagaha. Hamee waan sirritti gammachuu taasisuuf Waaqayyoonis guyyaa kana guyyaa Addaam bakka badiisaatii itti deebi'ee argame jettee manni kiristaanaa keenya kabajji. Egaa namni kabajamaa ta'uusaa Waaqayyoodhaan barbaadamuusaa guyyaa itti lallabamuudha. Cubbamtootaaf jedhee si'a tokko Waaqayyoon kan du'e nama barbaachuudhaaf akka ta'e dhala namaa jaalachuudhaan akka ta'e kan itti barannuudha. Kanaaf guyyaa itti kan bade itti argame, guyyaa itti kan bade itti deebi'e, gammachuun guyyaa itti ta'e, Addaam guyyaa itti kabajame, guyyaan Kamisaa jettee manni kiristaanaa keenya kabaja Addaamiif manni kiristaanaa keenya kennite itti lallabamuudha. Guyyaan Jimaataa du'aa ka'umsa gooftaa keenya booda guyyaan Jimaataa mana kiristaanaa jedhama. Mana kiristaanaa guyyaan itti hundeeffamtu, manni kiristaanaa guyyaa itti lallabamtu, manni kiristaanaa bal'inaan guyyaa itti dubbatamtu. Seera ba'uu boqonnaa 40 lakkoofsa 17 gubbaarratti Waaqayyoos akkuma ajaje Museen bultoo isaa ijaare jedha. Kabajni Waaqayyoos bultoo guute jedha. Duumessi bultoo irraa yeroo ka'u Israa'eloonni karaa isaanii ni deemu ture jedha.
Kanaaf guyyaa itti Waaqayyoon abbaan keenya bultoo itti eebbisee mana kiristaanaa sirritti gadi fageenyaan itti lallabamtu, mana kiristaanaan maalummaan ishee sirritti yeroo itti ifa bahu, guyyaa itti kabajamte manni kiristaanaa jetteet manni kiristaanaa keenya nu barsiisti. Efesoon boqonnaa 5:21 gubbaarratti tokkoon keessan sodaa Kiristoosiif kan bitamtan ta'aa jedha. Kanaaf manni kiristaanaa bultoo Waaqayyooti, mana Waaqayyooti. Karaa biraatiin isinis immoo bultoo Waaqayyooti. Kanaafuu jedha Phaawulos sodaa Kiristoosiif kan bitamtan ta'aa. Kanaaf nutis qaamni keenya mana kiristaanaatti kanaaf kabaja kennuuni qabnaadha. Abbaa warraa fi haati warraa mana kiristaanaatti kanaaf walaa kabajanii jechuudha nu barsiisa Phaawulos. Hojii dukkobootaa boqonnaa 20:17 gubbaarrattis dhiiga isaatiin kan bite mana kiristaanaa akka eegdan Hafuurri qulqulluun isin Phaaphaasota godhee ijoollee isaa irratti akkuma sin muude of eegaa isinis kana beekaa jedhee nu barsiisa. Kanaaf mana kiristaanaa keessa namoota jiranillee abbootiin keenya akka eegan, akka barsiisan, ijoollee isaanii walitti qabanii jireenya qulqullummaa akka barsiisan, waa'ee Waaqaa akka itti himan adaraa yookiin immoo dirqama isaanitti kennes nu hubachiisa. Dirqama isaanitti kenname kanas abbootiin keenya akka bahan nu hubachiisa. Faarsaa 131 jalqabnee yeroo dubbisnus gara bultoo isaatti ni seenna. Iddoo miilli isaa dhaabbatanitti ni saganna. Gooftaa gara boqonnaatti ka'e jechuudhaan abbaan keenya Daawit nutti hima. Kanaaf gara bultoo isaatti mana kiristaanaatti seennee ni saganna. Iddoo miilli isaa dhaabbate fannoo isaatiif ni saganna. Kanaaf Waaqayyoon mana kiristaanaa isaa kabajuu isaa irraa baranna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16:13 gubbaarratti Kiristoos duuka bu'oota isaatiin akkas jedhe. Namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu jechuudhaan gaaffii tokko isaan gaafatee ture. Namoonni maal jedhaniit na waamu, anaan maal jedhan jedhee isaan gaafate. Isaanis Yohaannis Cuuphaa siin jedhan, Eeliyaas, Ermiyaas akkasumas raajota keessaa isa tokko siin jedhan jedhanii deebisaniif. Gaaffiin biraa immoo itti dhufe. Isin hoo maal naan jettan jedheen. Yeroo kana kaa qulqulluun Phexros dafee ati Kiristoos jiraataa ilma Waaqati jedheen. Ati Kiristoos, ati jiraatadha, ati Waaqadha, ati ilma Waaqati, abbaa hafuura qulqulluu waliin walqixa kan taate, gargar qoodiinsi kan hin jirre si bira, ati gooftadha, ati Waaqa jedhee ragaa baheen. Yeroo kanas Kiristoos Phexrositti baay'ee gammade. Foonii fi dhiigaa miti kan kana si ibse, dhugaa siin jedha. Waaqa abbaa yookiin abbaa kootitu kana sitti hime, kana siif ibse, hafuura qulqulluutu si ibse jechuudhaan kan ifa baaseef iccitii waaqummaa isaa tokkummaaf sadummaa isaatiin kan galateeffannu Waaqa akka ta'e himeenit eebbise. Ati Phexros kattaadha jedheen. Ati kattaa kana irratti mana kiristaanaa nan ijaara, balballi Si'ool kan ishee hin dandeenye jechuudhaan Phexrosin kattaa jedheenii
kattaa kanarrattis immoo mana kiristaanaa nan ijaara jedhee mana kiristaanaa akka eebbise, mana kiristaanaa akka hundeesse, manni kiristaanaa sanis balballi Si'ool akka hin dandeenye ittiin hime gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf manni kiristaanaa mana qulqullummaa, mana eebbifamaa ta'uusaa kan itti hubannuudha. Kanaaf bultoon isaa manni kiristaanaa bakka saditti qoonnee ilaaluu dandeenya. Manichumti isaa mana kiristaanaa itti waaqeffannu qulqulluudha. Akkasumas immoo qaamni keenya mana kiristaanaati. Waaqayyoon kan eebbise waan ta'eef yaadni isaa yoo kan itti lallabamu ta'e mana kiristaanaa isaa kana eeguu keenya agarsiisa. Yoo immoo kan cubbuu hojjennu ta'e mana kiristaanaa isaa akka barbadeessinetti ilaalama. Kanaaf mana kiristaanaa kan ta'e qaama keenya kana, foon keenya sirnaan eeguutu nurraa eegama. Walitti qabiinsis mana kiristaanaati. Walitti qabamnee yeroo kadhannaa taasisnu mana qulqullummaattis tokkoof lamaaf sadi isaa ol taatanii yeroo walitti qabamtan isin gidduutti argama akkuma jedhe mana kiristaanaa jedhama. Walitti kadhaan taasisnu waliin taanee kan tajaajilu. Guyyaan sanbata xiqqaa du'aa ka'umsa booda guyyaan sanbata xiqqaa dubartoota qulqulloota jedhama. Egaa Waaqayyoon guyyaa itti dubartoota qulqulloota ittiin maqaan isaanii lallabamu taasise guyyaa kan. Guyyaa hundumaayyuu waa'ee namoota qulqullootaa kan itti waamnus ta'u, guyyaan kun garuu guyyaa dubartootni qulqulloonni bal'inaan itti barsiifaman, itti lallabamani. Seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 19 gubbaa irratti Maariyaam obboleettiin Musee kabaroo qabattee faarfattee turte. Maariyaam erga biyya Gibxi keessaa bahanii Waaqayyoon biyya isaaniif kenne dhaalan gammachuu ishee kabaroo ibsiteet, ceehuu ishee kabaroo qabattee faarfattee ibsiteerti. Faarfannaan isheen faarfattes kitaaba seera ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 19 haga 26 yeroo dubbisnu ni argan. Kabajaan ol jedheera Waaqayyoof faarfadhaa. Fardeen Gibxi galaanatti dhumaniiru, fardeewwan isaanii dhumaniiru, nuti garuu jaalala Waaqayyootiin ceeneerra jechuudhaan waa'ee ceehumsa biyya Gibxi keessaa, gidiraa keessaa ce'uudhaan gara qulqullummaatti deebi'uudhaan gammachuu jiru faarfannaadhaan guyyaa kabaroo qabattee ittiin ibsite. Kanaaf Maariyaam obboleettiin Musee faarfachuu ishee, kabaroo qabattee Waaqayyo galateeffachuu ishee arganna. Inni biraa abbaan keenya Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 4 lakkoofsa 21 gubbaa irratti ilmi garbittii akka foonitti dhalate jechuudhaan ilma Aggaar nutti hima. Akkasuma gadi bu'ee kan ishee garraamii garuu jecha abdiitiin dhalate jechuudhaan ilma Saaraa nutti hima. Kanaaf Saaraan nama baay'ee garraamii taate, qulqulleettii kan taate, haadha warraa Abrahaam, qulqullummaa ishee kan kitaabni ragaa baheef, abbaa warraa isheetiif kan amanamte, Waaqaaf kan amanamte, ilma garraamii argatte jechuudhaan kitaabni nutti hima. Inni biraa hojii duuka bu'ootaa boqonnaa 21 lakkoofsa 7 gubbaa irratti mana Filiphos seenee raajii kan dubbatan dubartoota durbaa 4 qaba ture jechuudhaan dubbata. Dubartootni kunis dubartoota eebbifamtoota, dubartoota qulqulloota, dubartoota sirnaan jiraatan akka ta'e kan nutti himu. Dubartootni akkasii
dubartoonni qulqulloonni guyyaa ittiin maqaan isaanii kabajamuudha. Guyyaa Waaqayyoon kan kabajan isaanis kan guyyaatti kabajamanidha. Dubartoota qulqulloota guyyaan sanbata xiqqaa yeroo jennu wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 1 haga 11tti yeroo dubbisnu waa'ee dubartoota miidhagdoota Waaqa biratti filataman agarra. Maariyaam isheen Magdalaa, akkasumas Maariyaam haati Yaaqoob, Solomeen gara awwaalchaa deeman. Dhakaa awwaalchaa eenyutu irraa nu konkolchiisa jedhanii eenyutu irraa nu konkolaachisa jedhanii yaadaa turan. Seexana torba kan baaseef Maariyaam isheen Magdalaas dursitee du'aa ka'umsa Gooftaa agarte. Hunda dura kan du'aa ka'umsa Gooftaa ilaalan dubartoota qulqullummaadhaan jiraatan, dubartoota Waaqayyootiin dhiifama argatan, gaabbitiin gara qulqullummaa deebi'an keessaa Maariyaam isheen Magdalaa du'aa ka'umsa isaa dura agarte. Jaalalli ishee baay'ee akka ta'e Waaqayyo waan beekuuf kennaa guddaa kan kenneef isheedhaaf. Kanaaf guyyaa kana guyyaa dubartoonni qulqulloonni maqaan isaanii mana kiristaanaa keessatti lallabamudha. Sanbata xiqqaan guyyaa dubartoota qulqullootaati jettee manni kiristaanaa nu barsiisti. Walumaa galatti barumsa keenya har'aatiin guyyoota du'aa ka'umsa booda jiran wiixataa hanga sanbata xiqqaa kan jiran akka barsiifata mana kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo keenyatti tokkoon isaanii kan kabajamanii fi ayyaana waan ta'aniif sirnaan beeknee namoota hin beekinis barsiisuun nurraa eegama. Kan baranne kanaan jireenya gaarii, jireenya qulqullummaa akka ittiin jiraan, kan baranne kanaan firii 30, 60 fi 100 ittiin buusnee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu eeyyama Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise maqaa Waaqayyoo kan galatome nuuf haa ta'u. Ameen.